Nangani jibne manake satajesa dubarti kijole erga duti deseno manatulu falole korma duga boratu bieni jambu tuka palmate flote medi guya malendu tuka guya malendu tuka Sagaleen kiyayoo dhagamaa jiraate namni as keessa jirtan keessaan tokko tuqaamee sagaleen kiyya akka gaariitti isin yoo dhageessisaa jiraate sagaleen kiyya dhageessisaa yoo baate mootuyyuu isin sirreessaa tariitii dhimmi guyyaa hadhaa dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Dhimmi Oromoo fi Oromiyaa keessaan ilmaan Oromoo yeroo ammaa tana maalitti jirti Oromoon keessumaaniyyuu hayyoota Oromootiif akkasuma qeerroo fi qarreen Oromoo maalirra jirtan. Biyyattiin sunoo maal keessa jirti? Ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana teenyee kan laalaa jiru yookiin teenyee ammaa kana sirbaa fi akkuma kanaan artistoota garagaraa waan hedduu irraa kan dubban. Ammoo keessaan horroonni Amaaraa maal godhaa jiran Ameerikaa irraa galee fakkeenya guddaa namni fudhannu. Mokonnan kabbadaa ammaa kana Amara biyya galti. Kara jechuun ammoo uummanni Oromoo hangam dhugaaf qabsoof ka'e hangam bilisummaa tanaaf ka'e waan kana irratti kan waliin ilaalu ta'a. Ammoo hanga xumura sagantaa kiyyaattis na wajjin tura. Sagaleen kiyya dhageessisaa jiraa fi dhageessisuu tokko tuqaamee namoonni keessa jirtan tokko tuqa. Sagaleen kiyya dhageessisaa jira moo dhageessisaa hin jiru? Kana qofa isinirraa barbaada namoota kaaniif immoo sheer godhaa waliin gaha. Dhugama Oromoon qabsoo yookiin ammoo dantaa dhuunfaa dhiistee yookiin maallaqa barbaada dhiistee dhugamaan qabsoo Oromoo tana bilisummaa Oromoo barbaadaa jirti. Nama biraatiin wal bira ilaalu Mokonnan kabbadaa kan Amaaraa kanaan wal biratti ilaaluu dandeenya. Jechoota inni guyyaa kaleessaa jedhe Oromoon gurra qabdu dhageettanii jirtan. Hayyoonni Oromoo miidiyaa irra dhufanii hanga haasa'u ta'e. Kallattii galtaniin karaa qabdanii iddoo qabdanii maaf hin galle maaf galtanii ammoo akka sanitti saba keessan biraan dhaabbanne ka biyya jiru ammoo maaf biyyarraa baasaa jirtanii weellisaa biyyarraa baastan weellisaa yeroo ammaa tana biyyarraa baasaa jirtan sabaaf qabsaa'uun akkanumatti dhugama sabaaf qabsaanis dhugama quuqama sabaaf qabdanii waan jedhus kan kana keessatti ilaallu jechuudha. Kummaan gaara sochoonaa kophaan kophaa dhuma beekii akiyaamaa kummuun baasuu gabaayii awwaalee eegan dursee si dhageekee si dhimee waan si tasdeemu osoo guyyaa sanna geessee si dhaabuu waan biyya jennu osoo guyyaa.
gudatu Kasamni dinadatu Kero biyaf gachana Kero hayun abdatu Kagoni timbolu Kero kana Uyara kos kafana Orommaa kanatti qabsaa jira jennee kan laallu yookiin immoo maal kan jedhamee ilaalamu yeroo ammaa kanallee Oromoon akkuma bara 1991tti qabsoon isii hatamuuf deemaa jira. Dhugaa walitti yoo dubbanne hatamuuf deemaa jira. Lolli TPLF guyyaa har'aa yookiin guyyaa boruu daseeni qabattii jedhamee kan yaadamaa jiru. Garuu ilmaan Oromoo ammaa kana waan kanarratti maal gochaa jiran hangam qophoofne hangam qophaaftanii jirtanis waan jedhu Oromoo wal gaafatte natti hin fakkaatu. Oromoon ammoo waan kanarraa raftee jirti sirbaa fi weellistoota biyyarraa baasuu. Sila Oromoon akkamii mee of gaafadha. Ana qofaa miti waan kanatti of gaafadha hundi keessa. Oromoo eega taatee dhalattee ati duubatti of deebistee yookiin saba biraa ta'uu hin dandeettu. Ittiin dhalatte dhiigaan dhalatte dhiiga jechuudha Oromummaan. Namni Oromummaa dhiigaan dhalate dhugama sabaaf qabsaa yoo ta'e maaliif biyyaa boo barbaachise? Sabni Oromoo Tigraay dhugaa walitti himna qaba. Tigraay kahunda keenya Oromoo ta'uu qaba jechuudha dhugaa walitti himna. Hayyuu jenne hayyuun kasabaaf du'e. Mokonnan kabbadaa irraa laala. Hayyuu jechuun goota jechuun isa. Hayyuu jechuun goota jechuun isa dhugaa walitti himna. Oromoo shokolaataa yookiin Oromoo fakkeessitu Ameerikaa teessee laayivii waraabdu akka anaatti jechuudha. Anarraa qabeetu ofillee keessatti an Oromoodha. Oromummaa kiyya wajjinu of tuffadhe. Kallattii galtuun qabaanna Oromoon har'a biyyarraa ba'uu maa barbaachise? Har'a gizeen biyyarraa bahan yeroo ammaa tana yeroo helikoophteraan biyya Ameerikaa keessa seenanii biyya Ameerikaa keessatti bashannanan yeroo tana waan waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessu waan Oromoo waliif fidu waan Oromoo tana harka kennisiisu onnee kakaasumaaf hin hojjanne. Helikoophteraan biyyattii irra deemuu maa barbaachise? Hanga kana barbaachise ummata Oromootiin ka'ii dammaqii sirba jedhumaaf baastanii qopheessitanii hin bayna. Dhiiga obboleessa keetii helikoophteraan irra deemtee ilaalaa jirta jechuudha. Tokko Galaanaa Gaaromsaa an dhugaa dubbachuuf dhugaa namni kun biyya keessatti rakkatee weelluu bareedaa kasochii qabu ummata Oromootiif baase dhugaa. Isatti waan nuuf osoo hin taane dhugaa dubbachuuf hanga helikoophteraan hubadhaame Ormi Ameerikaa irraa galee biyya keessatti lola. Amaarri Ameerikaa irraa galtee lolaa jirti. Tigraay Ameerikaa irraa galtee lolaa jirti. Oromoon garuu biyya irraa baatee biyya Ameerikaa keessa daawwannaa deemti. Kun Dubaay deemee weelluu baasa. Waayi maaliif ta'a kun Oromoo? Sabaaf du'uun nu barbaachisu. Sabaaf du'uu hin qabnu. Dhiiga obboleeyyan keenyaa irra, dhiiga ilmaan keenyaa irra, dhiiga hawwata keenyaa irra xayyaaraan balaliinee laallaa jechuudha. Hayyummaan kana dhugaa dubbachuun hayyummaa isa tana. Mee hayyummaa yoo kana jettan ilmaan Oromoo dogongora qabda. Jechi kee dogongoraa naan jedha. Yoo Amaarri deemtee lubbuu ofii bakka lolaa san dhaabbattee ani saba kiyyaaf du'a ka Ameerikaa jirtu gali jedhanii ofii wal gorsan ofii wal kakaasan. Garuu keenya immoo biyyarraa bahii biyya Ameerikaa koottu, Dubaay koottu, Keeniyaa koottu, Iroob koottu, Ijipti koottu jedhee wal waama. Dhugama qabsaawaa jirra.
ولا ويلسا ولا هيو ولا مالي لقما سبا كناف قبسايا جرا افتين طلبك كانت مي وفبد تقالين كي سني نجيسا جرا مي توكو توكو توكا already توكو توكو توكا دمون نسكيس بستان لقا دبتني ديفا فرد قراني جت ورمون مما كان عندي وانك لقا دبتني ديفا فرد قراني جت لقا دبتشو في وضعته المان ورمو أما كان بيجر راباتو أني سبونا هايو جئه انتلما أكا أنات كن أكا ريادي جاكنا وبراتيمي helikopter amek anyi miti oromo anyi miti saba kana rada la juni gadda nufta ejra fakata ma kana ugadu baccu saba kana rada la jun gadda ta ejra fakata ma kana yo ormi biyo fiti flolu oromon biyarra baate helikopteran amerika keessa jortu iga obboleeyyan isaanii irra deeman iga obboleeyyanii balali'anii xayyaaraan ilaalan konsertii fi kuma tokko kuma lama kuma shan doolaara kennitu waraana dablisummaa oromootiif arshii doolaara shantama kennu doolaara shantama mee dhugama nuti feena mee dhugama bilisoomuu feena mee dhugama bilisoomuu feetani mee namni dhugaa bilisoomuu feetani dhugamaan oromoof qabsaa'aa jira hayyuu oromooti mucaan kun dhugaan isaa sin jirti dhugaa sirba baasee rakkate garuu rakkoon ammoo gizee waraana adda bilisummaa oromoo biyya keessaa dhiiga ofii jissaa jirutti sabni ormaa biyya abbaatii galaa jirutti oromoon biyyarraa baatee biyya gallakkistee ameerikaa keessa deemti biyya gallakkistee ammaa kan kun dubaay kun ameerikaa kun keeniyaa kun balaa akkamii yaa oromoo dhugama qabsaa'uu feetan dhugama sabaaf feetan dhugama sabaaf dhaabbattammoo dhugama kaayyoo bisinasii yookiin kallattii warii itti argattan barbaadaa jirtanii gaafii keessan kiyya hundaati ana qofaa miti gaafii kana qabu kan dubbatiin hedduutu jira kan osoo argu callisaa jiru hedduutu jira namni ammoo maaliif dubbata yeroo baay'ee nama callisuun wallaalaatti fakkaata nama hedduu namni callisu garuu wallaalaan seenaa callisanii waan nasammuu namaa keessa jiru waan saayikoolojii namaa keessa jiru maalidha waan jedhu beekuu qabna nuti kan biyya alaa keessa jiru oromoon biyya alaa keessa jiru yeroon hin gallaa ka'a jedhee wal ijaaree tokkummaadhaan ka'ee biyya ofiitiif duuru biyya ofiitiif dalagu biyya ofiitiif qabsaa'u yeroo tan TPLF weellistoonni isaanii biyyarraa namni bahe nama tokko naa hima weellistoota isaanii nama biyyaa bahe tokko naa hima hojjetaa isaanii nama biyyaa bahe tokko naa hima kenna hojjetaa mootummaa nama bahe tokkoo fi lama sadii afurii miti dhibbasnii weellisaa oromoo nama tokkoo lama sadii miti meeqasnii hima hayyoota oromoo tokkoo lama miti meeqasnii hima gaazexeessota oromoo namoonni biyyarraa bahanii ameerikaa jiran dhugaa walitti himne nama meeqa waan ifaan ifatti walitti dubbannee beekuu qabdan beekuu qabnullee yookiin nu beeknuu ni beektanii jechuudha sabni dhugaa bilisoomuu barbaadu akka oromoo kanatti qabsaaya mee dhugaa walii dubbachuuf sabni dhugaaf bilisummaa barbaadu akka oromoo kanatti qabsaa guddinni faayidaa nu wajjin qaba hin qabnuuf qabaachaa sin jiru hin qabulle erga nu faayidaa hin qabne ilmaan oromoo idil addunyaa jiru hundi falli keenya rakkoon teenya maali jedhee of gaafatu oromoon hundi maaliif bilisoomuu dhabne nama lama sadi bira wal geettan numaa bilisoomuu dhabne jedhee of wal gaafatu rakkoon nuti bilisoomuu dhabneef tokkoffaan dantaa maallaqaa jala jirra malee dantaa bilisummaa sammuu keessaa hin qabu bilisummaan wareegama barbaaddi
bilisummaan aasaa barbaaddi. Nuti gaafa ormi biyya ambaatii galee qabsaa biyya ofiitiif du'u ani biyya ormaatiif du'u irra saba kiyyaafu taarika yookiin ammoo seenaa hojjedhee du'uu naa wayya jedhanii gaafa biyya galanitti Oromoon biyyarraa ka biyya jiru biyyarraa baaftee biyya ormaa keessa xayyaaraan dhiiga obboleeyyan isaanii irra oofaa jirti. Mee fakkeenya fudhadhaa Mokonnon Kabbadaa dheengadda ijoollee Oromoo nama meeqa harka duubatti qala harka duubatti ajjeesaa jechaa ture. Isin hundatu beeka nu hundatu arge viidiyoodhaan maxxanfamee jechuudha. Waan viidiyoodhaan maxxanfame ani si sobuu hin danda'u ati na sobuu hin dandeettu waan ija kee argaa jiru jechuudha. Sagalee miti ija keetiin nama san argaa turte. Ilmaan Oromoo OPDO'n yookiin ammoo warri gaabilabaashonni ilmaan Oromoo guurtee Amara kililin natte ilmaan Oromoo guyyaa guyyarraan namni kumaatamni dhumaatis jira. Ilmaan Oromoo kara duubaatti itti oofanii duubaan Amaaraa turkuta fuulduraan Tigraay turkutaa jechuudha. Tigraay ajjeesuun ilmaan kana garaa nu nyaate maaliif keessaa qooda kana maal qabdanii jedhanii dubbatan guyyaa dheengaddaa miidiyaa isaanii irratti. Ilmaan Oromoo maaliif qooda kana maaf lubbuun ilmaan keessanii dhumti? Nuti dantaa du'uu fi jiraachuu yookiin jiraachuu fi du'uuti. Kana basa hontu dubbateen mootummaan naannoo Tigraay ka duraani ifatti bahee miidiyaa isaaniitiif kan dubbate isaa jechuudha. Oromoon garuu waan kanarraa waan yaaddee duuba deemte qabdi hin qabdu. Maaliif Oromoo irraa hin barre? Maaliif Oromoo hadha ammoo hanga biyya namarraa nama biyyarraa baafnee biyya ormaa keessa oofuu nu barbaachisu waraana keenya maaf bira dhaabbachuu hin dandeenye. Waraana keenya bira maaf dhaabbachuu hin qabne. Gizee waraana bira dhaabbatan yeroo ammaa tun kan biyyarraa ba'an osoo hin taane kan biyya keessa galanii. Sabni guddaan kun fakkeenya silaa nurraa fudhatan jenna fakkeenya saba xiqqoo tanarraa fudhadha Oromoo. Yoo kana jedhu isin qofaa miti anillee keessuma jira. Akka Oromootti anillee keessuma jira. Rabbi nu abaare moo ofii of abaarre saayikooloojii sammuu kennaa xiqqinna sammuu kennaa hayyuu Oromoo haa ta'u wallaalaa Oromoo haa ta'u beekaan Oromoo ka wal caalu jira yoo jennu ka wal caalu hin jiru. Anas si caala yoo jedhe saayikooloojii maaliif na caala san sammuu keessatti qabata waan kanaaf jedhe ammoo dhugaa ofitti himee saba ofiitiif qabsaa hin qabsaa'u Oromoon dhugaa dubbachuuf. Saba dhugaaf qabsaa jiru miti Oromoon. Saba dhugaa yookiin bilisummaa barbaadaaf qabsaa jiru miti. Wala hayyuu Oromoo, wala weellisaa Oromoo, wala maalii Oromoo. Yeroo sheekii fi qeesiin Amaaraa wal qabatee beeta kiristaanii keessaa meeshaa guuratee bahee lolaa jirutti anaa miti namni ragaa ba'e kana. Fakkeenya guddaa kan isinirraa fudhu Mokonnon dheengadda ka afaan ofiitiin dubbate viidiyoo isaa dhaqalaala. Warri Tigraay nama miliyoona 2tu lolaa jira. Warri Tigraay nama miliyoona 2tu lolaa jira. Dubartiin qeesiin hin hafne, sheekiin hin hafne. Amaaraa kan biyya alaa jirtu, kan biyya keessa jirtu ka'ii dammaqii koottuu galii koottuu saba keetiif du'i qabsoo keessatti jedhee wal waamaa jira. Oromoon garuu faallaa kana ofiiyyuu ka biyya alaa ka biyya keessa jiru koottaa jedhee weellisaa Oromoo kun Dubaayitti, kun Ameerikaatti, kun Ijiptitti, kun Suudaanitti, kun Keeniyaatti deemaa jira. Kanamee of xiinxallaa ilaala. Warri gara badduu fi afaan badduun Oromoo warri arrabsoo malee waan yaadan sammuu keessaa waan yaadaa waan sabaa waan ammoo biyyaa hin qabne tokko hangirii ol darbu lama arrabsoo dubbachuu sadi waliin naafu shan maaf na caalta jettee yaaduu qofaaf saayikooloojiin Oromoo hedduun walitti inaaffaa qofa. Yaa Oromoo inaaffaan nugaa yeroo baay'ee inaaftan namoonni hedduun keessumaan inaaffaan kan isin gubeetu jira. Yoo kana jedhu ammoo waa'ee weellistoota biyyarraa deemaa jirtu inaaffaa hin jedhina. Dhugaa dubbachuuf inaaffaa miti. Inaaffaa miti. Dhugaa jirtutu tan. Sabni Oromaa gaafa kan biyya alaa jiru biyyatti galu laal kompeer godha laala dubbii kana. Ka Oromaa ka Tigraay weellisaan Tigraay beekamaan biyya galee
meeshaa qabate biyyaaf lola yookiin sabaaf du'a. Ka Oromoo wallisaan Oromoo meeshaa lafa dhiisee biyya lafa dhiisee abbaa biyya dhiisee biyyoo biyya dhiisee biyyarraa bahee Ameerikaa keessa helikoophteraan joora. Reeffa ilmaan obboleeyyan reeffa Haacaaluu Hundeessaa Galaanaa Gaaromsaa guyyaan inni irra deemee helikoophteraan laalaa ture guyyaa kaleessa. Dhugaa walitti dubbanna kaa maaliif inni Haacaaluu osoo hin bahin qeerroon har'a Haacaaluuf duute osoo wareegamni irraan dhaabbatin Ameerikaa deemuu filate. Kana jechuun dhugatti Oromoon Haacaaluu Hundeessaa dhabdee Jawaar Mohaammed hidhaggalchitee akkasittuun biyyarraa bahuuf filachuunis anaaf qabsoos miti. Dhugaa walitti himnaka. Kuni qabsoo miti Oromoo. Wal kijibuu, wal sobuu, wal shawwaduu keessa jirra. Kuni qabsaa Oromollee hayyoota Oromollee keessan warroonni Ameerikaa keessa jirtan, warroonni Eurooppii keessa jirtan, warroonni amma Austraaliyaa keessa jirtan carraa guddaa waraana bira dhaabbachuu, carraa guddaa biyya galuudhaan qabdan. Keeniyaa buutanii, Suudaanii buutanii, waraanatti makamtanii saba keessaniif dhaabbachuun waan guddaa saba keessaniif du'uun waan guddaa, aarsaa saba keessanii kafaluun waan guddaa. Facebook irra taa'ee sa'aatii 8 dalagatee sa'aatii 4 dhufee Facebook irraa akkas yaa Oromoo. Of sobuun namni of sobe jireenya ofii hin fooyyeffatu. Yeroo kamuu of sobaa jiraataa jiru. Oromoon bilisummaa feetanii of hin sobina. Dhugaa ofitti nima. Lubbuutii ajjeesuutu hin ta'a. Lubbuun tiyya hoo duute kifiyyaa lubbuu tiyyaatan ani saba kiyyaaf du'uu danda'a jedhi of gaafadhu ture. Oromoo haasoftu malee Oromoo hojjettu hedduun hin jirtu. Oromoo haasoftu malee Oromoon hojjettu hedduun hin jirtu. Kijiba Oromoon qabsoo Oromoo tanatti illee kaayyoo si qabdu tadantaa fi maallaqaa fi yuutuubiif dalagattu qofatu guuta. Mee hayyoota Oromoo yuutuubii hin qabne naa hima. Hayyoota Oromoo yuutuubii hin qabne naa hima. Namni waan dubbate kana waan haasa'u kana fakkeessee haasa'u kana kasaba isaan kaafne dubbii saba isaan kaafne dubbii kiiloo qabne taa'ee haasa ashi anillee naasa atillee naasofta eenyutu ka'ee hojjeta anis ni haasa atis ni haasofta eenyu ka'ee praktikaaliin argisiisa eenyutu hojjeta mee nama hojjetu naa hima maaliif anillee kaa as taa'eetii akkas jedhee ibsa baasa ibsa kenna yaada kenna eenyutu hojjeta. Gaafiin kun hunda keenya anaafisii Oromoo hundaaf gaafiin kana kakaase. Ati sana gaafatta, ati sanaan deemi jetta, anis siin deemi jedha. Eenyutu ajajamee waan kana dalaga. Dursa dhugaa bilisummaa barbaadda. Oromoo dhugaa bilisummaa barbaadda. Mee nama meeqatu dhugaa bilisummaa barbaadna jedhu warra seela jirtan dhugaa dubbachuuf. Mee koomantii jalatti warri dhugaa barbaaddan dhugaa bilisummaa Oromoo feetan Oromoon dhugaa. Dhugama Oromoo bilisummaa Oromoo fedhaa. Oromoon akka bilisoomtu fedhaa. Namni jettan mee as jalatti koomantii ma keessan laala. Mee koomantii keessan laala. Mee namni waan kana jedhu. Fooloo guddifachuu. Fooloo irraa dalagaa hin qabnu warri fooloo jettan kun. Warri fooloo jettan warri mataa qulfiiti. Warri mataa qulfii Oromoo shokolaataa Oromoo of kijibdu jechuudha. Oromoo of kijibdutu fooloo guddifachuuf dantaa foolootii miti. Dhugaan jirtu tana mootanaa miti. Dhugaan jirtu tana mootanaa miti. Saayikooloojii hinaaf of keessaa hin qabu. Dhugaan jirtu tana mootanaa miti. Dhugaan jirtu Oromoon biyyarraa bahaa jirti moo biyyarraa bahaan jirtu. Amarri Ameerikaa irraa Eurooppii irraa biyya galaa lolaa jirti moo saba ofiitiif du'aa jirti moo du'aa hin jirtu tana natti hima. Hin sobde ka jettu illee asirra barreessa. Dhugaa jette illee ka jettu asirra barreessa. Oromoo shokolaataan warri saayikooloojii ofii sobu. Warri saayikooloojii ofii kana sobu warri sammuun isaa dhugaa itti himan dhara yaadatu
waan feete jechuu dandeetta. Waan feete jechuu dandeetta. Maaliif sunis kaayyoo keeti. Hanga sammuun kee yaadutu akkasii jechuudha. Badii qabdu sammuu keetu akkasii yaada. Akka sammuu kiyyaatti yaadisii jechuu hin danda'u. Maaliif atis nama biraati anis nama biraati. Inaaffaa miti. Inaaffaa yoo ta'e waan sobaa sitti maa jira? Oromoo biyyarraa ba'an jirre. Wallisa Oromootu biyyarraa ba'an jirre. Qabsaa Oromootu biyyarraa ba'an jirre. Qabsaa'ota ammoo Tigraayittu Finfinnee galee naannoo ofiitti galtee lolaan jirre. Amaaratu lolaan jirre. Amaaratu Ameerikaa dhuftee lolaan jirtu moo anatu sobe. Anatu dubbii kana waan hin taane Oromootti maa jira. Warri azala deemte inaaffaa. Kosuma inaaffaa yaa binti. Aliyyi Yaarsii aanaa qoree kosummak. Ofitti mi dhugaa. Kijibduu fi sharshaartuun sammuu ofii amansiisuu hin dandeenye kunoota akkanaa kana jechuudha. Dhugaa saayikooloojii kee amansiifta. Dhugaa sabaaf yaadda. Dhugaan jirtu tanaan liqimsi. Oromoon dantaa biizinasii jala deemaa jirti malee dantaa bilisummaa saba ofii jala deemaa hin jirtu. Kun dhugaa ofitti. Dhugaa jirtu tanu. Dhugaa Oromoon dhugaa sabaaf qabsoofte. Oromoon dhugaa Oromoof hojjechuu feetu biyya galtee saba ofii wajjin dhaabbattee saba ofii wajjin ammoo yoo barbaachisaa ta'e maallaqa guruppii keessatti argaa jirra. Oromoo shokolaataa osoo hin taane guruppii hedduu keessatti argaa jirra. Doolaara 50 doolaara 10 kadhattuu kennitaasa. Kadhattuu kennita obboleessa keetii kennaa jirta. Obboleetti keetii kennaa jirta. Saba kee bilisoomsuuf kennaa jirta. Qarshii 50 kenne mucaa kiyyarraa doolaara 25 yuuroo 15 yuuroo 10 kadhattuu kennaa jirtu. Saba keetiif kennaa jirta. Oromoon miliyoona 60 tun kan Ameerikaa jiru qofa miliyoona 1 ni ta'a. Eurooppii fi biyyoota addunyaa hunda osoo doolaara takka waliin guurtan Oromoo meeqa guurtan ji'a Oromoon jirtu hundi addunyaa hunda birrii biraa dhiistanii takka waliin guurtanii hundi keessan hangam guuruu dandeettan. Waraana kanaaf ammoo hangam hirkoo ta'uu dandeettan. Taa'ee an ofiin kennu kiisha kiyyaan baasu. Amala tokko isinii hima waan baay'ee sin ajaa'ibu. Sheekotiin yeroo baay'ee sadaqaa kennaatti. Garuu ani hagana kenne kiisha ofiitii wal baasee an hagana kenne isin hagana kennaa sheekotiin hin jettu. Keessaan darasaan jechuudha. Rabbi isinii haa kennu, rabbi isinii akkasaa godhu, rabbi isin kennaa qofa jetti malee ani kennadhee hin jettu sheekotiin keessaan darasaan jechuudha. Oromoonis kennaa jetti malee ofii kiishaa baasee ani waraanaaf hagana of qabe waraana kanaaf an hagana kenne as kennii hin jettu. Dhugaa yoo jette mee waan kenniti as qabi. Dhugaa yoo jette as qabi. Social media irratti iyyuun faayidaan qabu. Dhugaa faayidaa hin qabu. Garuu saba kana akkamitti sochoosa? Saba kanaaf ammoo maal godhee dhugaa itti himan social media irratti fayyada. Social mediaan faayidaa qaba, faayidaas hin qabu. Yoo irratti hojjette faayidaa qaba. Yoo ofiin sobde garuu mataa si doomsa. Yoo of dhugaa ofitti himte si fayyada social media. Yoo dhugaa ofitti himini yoo akka saba Oromoo kanaatti of kijibde. Akka saba Oromoo kanaatti yoo of kijibde sammuu saayikooloojii kan keetii ni doomsa. Oromoo yoo jedhu garuu Oromoo keessa aqlii qabdu jirti. Oromoo shokolaataa, Oromoo arrabsoo malee Oromoo saayikooloojiin isaanii yaaduu hin dandeenye. Oromoon waan tokkoo fi tokko qofa qabdi addunyaa tanarratti amma saba ofii bilisa baasuuf waan tokkoo fi tokko qofa qabdi. Tokko kallattii jiruun Oromoon hundi waraana ofii jala yoo hiriire. Oromoo shokolaataa of keessaa baasee karaa saba ofii yoo qabsoo ofii kan nama biraaf laatu osoo hin taane lubbuu ofiitiif laata. Bakka achi dhaabbadhee loluu hin dandeenyetti horii kiyyaan lolaa jedhee yoo ofii murteesse. Bakka ambootuu maallaqaa fi yaadaan bira jiraatetti warra loluu diduunis
oo ammoo ati gargaartee waan ulaagaa isaa hunda guuttee loluu dhabe ati lolaan jirtuu jettee ofii itti galtee loluu danda'uu qabda. Gaafii waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti doolaara 5 kennee waraanni adda bilisummaa Oromoo lolaan jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo eessa jira jedhee warra gaafatu jira. Innoo doolaara 5 kennee yeroo tokkoof innoo doolaara 5 kennee waraana adda bilisummaa Oromoo eessa jira jedhee gaafata. Waraana adda bilisummaa Oromoo eessa jira jettee haga gaafattu ani waraana bilisummaa Oromootiif maal godhee? Waraanni adda bilisummaa Oromootiif ani waraana adda bilisummaa Oromoo keessa yookiin ilma Oromoo keessa ani tokko deemee lola. Lubbuuti yaagam jaaladha. Lubbuuti yaagam baasee Oromoof kenna. Moo masalahaa jireenyaa YouTubein haa ta'u hayyoonni Oromoo hedduun YouTubii dalagataa jirti. Hayyoonni Oromoo hedduun YouTubii dalagataa jirti. Rabbi jedha Oromoo 97 ballee rakkuma tana boonna osoma akkana jedhamu kutte bara darbe gaafa Jawaar Mohammad Abiyyi mormu Oromoo shokolaataan hunditti gargalee Jawaarin lolaa ture fuudhee tiim lammaan tiim bilisummaa ta'ee ol bahe Jawaariinuu fuudhee qeleentoo naqe. Dubbiin Jawaariin kaate Haacaaluu Hundeessaa lubbuu baastee hanga har'aatti ilmaan Oromoo irraa guyyarraa osoo hin du'in oolee hin beeku. Osoo hin du'in oolee hin beeku. Lubbuun Oromoo duutuu kun ammoo garaasa nyaataa dhugatti. Ani Oromoodha saba kootiif ni Amaarri Rabbi sodaadha. Kanaannoo Amaaraatti dhumaa jiru kun ilmaan Oromooti ka isin guyyarraa reeffa argitan kun. Ilmaan Oromoo guyyarraa reeffa argitan kun ilmaan Oromooti. Amaarri dhumne. Amaarri duuba dachaatee fiigaa jirti. Ilmaan Oromoo dursitee kennaa jirti. Oromoo shokolaataa. Oromoon kaan biyyarraa baasaa jirti. Ofii saba kiyyaa fi bilisummaa barbaada. Bilisummaa akkanatti hin barbaadan. Bilisummaa akkanatti hin barbaadan. Dhugaa jirtu ofitti himaa. Bilisummaa barbaaddaa Oromoo. Ka isa bakka wajjin dhaabbadhu ka Ameerikaa jirtu Ameerikaa gali ka Yurooppii jirtu Yurooppii gali ka Eeshiyaa jirtu Eeshiyaa gali karaa qabsoo keetiitti imali. Waraana adda bilisummaa Oromoo. Waraana adda bilisummaa Oromoo hanga humna ofii lolaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuu qabaa. Namni leenjii kun hundi nyaata barbaada, uffata barbaada, rasaasa barbaada. Hadda rasaasni takkattiin biyya san keessatti qarshii 130. Dhageeffadha. Rasaasni kilaashii tokko. Rasaasni kilaashii takka fireen takka qarshii 135 hanga 130. Kan bireeni har'a qarshii 180. Rasaasni takka. Soddoma mee 130 baay'isaa Oromoo shokolaataa miti Oromoo dhugaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo nama 2000 qofa tilmaama. 2000 jira haa jennu. 2000 ammoo rasaasni 30 kaartaan takka. Waraana kanaaf gahaa yookiin nama tokkoof gahaadha. Gahaadha. Mootummaan gargaaraan jiru. Oromoo shokolaataan kan biyyarraa yoo baaftee Ameerikaa keessa olii gadoofti. Hanga waraana gargaari jedhaniin sirbii yoo jedhaniin Oromoo amma sirraa jechaan isiniin jedhu kana yoo isinii galuu baate sirba osoo isinii bane amma namni ol duuttanii shop jettan. Dhugamoo dhugaa mitoonni kun. Sirba yoo isinii bane amma duuddanutti keessa amma ol seentan amma sirbitan. Garuu yoo waan dhugaa isinitti man dhugaa irraa hin fagaatti Oromoon maali? Yoo dhugaa dubbatan inaaffaa jetti Oromoon. Yoo dhugaa dubbatan dhugaa kan ofitti amantee ofitti hin fudhattu Oromoon maali? Rakkoo saayikoloojii qabna moo maali Oromoo? Maali rakkoon teenna tuni? Maali rakkoon teenna tuni? Rakkoon Oromoo irraa hin mul'anne tuni maali?
hayyuun Oromoo tokko waan isin ajaa'ibu Oromoorra. Hayyuun Oromoo tokko yoo dhufee har'a live irratti waa dubbate nama 5tu laala. Garuu tufuuzoon tokko yookiin ammoo hoo ka jedhu ka sirba isinii banu ka dhala arrabsu ka maali waan ammoo safuu qabu ol bahee dubbate yoo argitan girr jettanii dhuftan. In sobe Oromoon shokolaataa in sobe. Mee hangam jecha iyyuu laaltan hangam kitaaba dubbistan bakka kitaabaan jirtan hangam Facebook laaltan olmaan keessan guutuun Facebook hangam nama ammoo safuu Oromoo cabsee yookiin waa haasa'u laaltan achitti akka waan tiisisaatti achi duuddan akka waan tiisisaatti achi duudaa ooltan garuu yoo dhugaa isiniif himan dhugaa irraan baqattan. Dhugaa ofitti himaa dhugaa irraan baqatina dhugaan yoomillee dhugaadha dhugaan yeroo kamuu jalqaba duutus xumura ni kaati. Oromoon dhugaa dubbachuuf qabsoo tana keessatti ammaa kanallee dhugaaf qabsaayaa hin jirtu. Oromoon bisinasiif deemaa jirti. Oromoon dhugaaf deemaa jirtu bosona jirti. Ka bosona jiru ammoo paaworii sanii qaba paaworii ammaa kana mee amma lolli kun guyyaa har'a galgalana kana dasee yoo qabatan boru eessaaf deemaa jiran. Dabra Birhaan Sambooda Finfinnee ol seenuu deemu. Oromoon ammoo dachee Oromiyaa irratti wayyaaneen Finfinnee yoo seente Oromoon shokolaataa miti Oromoon dhugaa dhaggeeffadhu. Oromoon shokolaataan as jalaa deemu silleen barbaadu dhaggeeffachuun keellee saayikoolojii siikuu danda'a malee kun amma siillee fayyaan ta'u dhugaa yoo sitti himan dhukkuba sammuu sitti ta'a waan ta'eef. Oromoo shokolaataatti dhukkuba sammuu ta'a dhugaan dhukkuba sammuu isinitti ta'a. Akka dhukkuba sammuu isinitti hin taane dhugaa isinitti himuu fi Oromoon dhugaa qofti koottu. Oromoon dhugaa jaaladhu jibbi yoo dhugaa ofitti himte ummanni Oromoo bakka jirtu bisinasii dhiisaa saba keessaniif qabsaaya. Saba keessaniif qabsaa'uuf waraana keessan cinaa dhaabbadhaa. Rakkoon waraanni kun qabu maali? Rakkoo diinagdee qabamoo qabu hin qaba dhugaa. Rasaasni takka biyya keessatti qarshii 130 yoo taate rasaasni 30 ammoo kaartaa takka guuttachuu fi rasaasni 30 ammoo qarshii meeqa? Hubadha qarshii meeqa? Gaafa akkana yaadde rasaasni 30 ammoo waraana tokkoof gahaadha yookiin nama tokkoof gahaadha. Bobbaa guyyaa takkaati beeka. Bobbaa guyyaa takkaati. Bobbaa guyyaa lammaffaa hoo. Ani maal kennee jira of jettee of laaltee beekta. Silaati kan Ameerikaa jirtu doolaara 5 kennita. Garuu koonsartiif ammoo doolaara 500 doolaara 1000 doolaara mee saba keetiif kana kenni. Waan dhuunfaa yookiin waan ammootu sirbaatiif dhiisi waan sirbaa dhiisi mee dhugaa waan saba keetiitiif gabbahii kenni maallaqa sana. Coba Oromoo sammuu tana bal'adhaa. Oromoo sammuu tana banaa. Qolfii sammuu keessanii banaa. Kanaaf ilmaan Oromoo idil addunyaa keessa jirtan keessumaanuyyuu warra jala jirtan ofin sobina dhugaa jirtu ofitti maatii dhugaa jirtuuf hojjedha. Dhugaa jirtuuf dubbadha. Oromoon dantaa maallaqaatiif deemaa jirti malee dantaa dhugaa sabaatiif deemaa hin jirtu. Waa malee miti. Oromoon gaafa biyyarraa baatu Amarri gaafa biyya galee saba ofiitiif lolu Tigraay gaafa weellisaan isaanii biyyarraa Ameerikaa irraa galee biyya lolu Euroop irraa galee biyya lolu Oromoon ammoo weellisaa ofii biyyarraa baastee Dubaay fi maali sirbiti. Dhiiga ilmaan Oromoo jigu kanarra sirbaa jirtani. Kanaannoo Tigraay irra jigu kun kanaannoo Amaaraa irra jigaa jiru kun obboleeyyan keessani. Haacaaluu Hundeessaa du'ee gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'eetti ilmaan Oromoo du'uu hin dhiifne. Maali? Saba keessaniif qabsooftanii biyya keessan bilisa baafattanii isin. Bilisummaa yaadaan fedhuu osoo hin taane hojjettanii maaf hin fiduu hin dandeenye. Maaf fiduu hin dandeenye. Yoo dhugaa sirriitti himan kun abbaa arrabsooti kun saayikoolojii isaatti dhugaa hin himu sobaan jiraata. Maaliif
Psychology maallaqa akkamitti fidaa malee sammuu akkamitti maallaqa fidaa malee akkamitti saba kiyyaaf qabsaa'ee biyyi kiyya bilisaa argatti. Namni ammoo dhugaa kan ofitti muudde barbaadan mee deemaa peejii Mokonnan Kabbadaa ka Amaaraa kana ka Jawaariin ajjeesuu fi Ameerikaa irraa galee deebi'e san dhaqaalaadha. Mee isa dhaqaalaadha waa irraa hubattanii saba ofiitiif ammoo hagam akka dhaabbate saba Amaarummaa yookiin ammoo Itoophiyummaa ofii sanii fi lubbuu ofii kenne ani isa baay'ee ajaa'ibsiifadha. Bakka kana nama jechuun Oromoon akkanaa kana 500 yoo qabaatte gaha sila biyya saniif dhugaa dubbachuuf Oromoo shokolaataa Oromoo jaartii wajjin rafaa oolturra kakka isaa kana 500 yoo qabaatte gaha namni sharuu gaha asila biyya keessa Ameerikaa irraa galee biyya ofii keessa dhaabbate koottaa Amaarri Itoophiyaa jaalattu koottuu Amaara wajjin dhaabbadhu koottuu lole jechaanii jira jechuudha. Ofii achi keessa dhaqee dhaabbate. Oromoo shokolaataa namu kun asirraa hooyii fi sirbaa fi helikoophteraan biyya keessa wal barsiifti. Biyyi keetuu biyya lafa hin jirtu maal biyya ormaa wallaalchifta. Biyyi ta'eetuu laalanii. Biyya keetuu sirraa fudhatanii. Kan biyya raasiin baafti, kan Dubaayin baafti, kan Keeniyaan baafti, kan Suudiin baafti, kan Yamaniin baafti. Oromoo ilmaan Oromoo karaa dhabe malee guutuun osoo hin barkaltii Ameerikaa kana bananne guutuun Ameerikaa yaa. Garuu Amaarri akkamitti biyya keessa galee biyya tiyya harmee tiyya ayyoo tiyya irraa akkamitti diina kana buqqisaaf yaada. Mee Amaara tokko dubbisaa nama Amaara tokko yoo dubbistan hara agaree waa'ee garee agaree tafarrasa jedhu. Oromoon bilisummaa barbaada bilisummaan ta'e abjuun mallee. Bilisummaan ta'e abjuun hojjanne qaba. Bilisummaan ta'e abjuu baranallee argattu. Xumurri Oromoo gabrummaa guddaa seenuun ammoo baran. Tigraay lola kana loltee har'a dasee qabattee iftaan ammoo kallattii jirutti deemnaan sa'aatii 72 kennitee Abiyyi. Sa'aatii 72 faallaa duraan Abiyyiin kennaa fi ture amma tippelleetii kenniteef kun irra geetti. Gaafa irra geetti ammoo gudii tana arguuf deemtan. Oromoon har'a shokolaataan asitti sammuu sobaatiin jiraattan dhugaa ofitti himuuf deemtan. Amma galaanaa gaarumsaa irraa guutuun Oromoo yaa'uu qabdani. Guutuun Oromoo biyya keessatti nafinaa. Nam tokkochillee biyya keessatti nafinaa. Dhumaa jirtani. Tigreen isinii dhufte. Maal gootarree isin biyyaaf hin qabsuuftan biyyaaf hin tuutani. Biyya irraa deemtanii biyya Oromaatis sirbitanii. Isa baasuu rakkoo hin qabu. Isa baaftani. Hanga maal jetta waraana keessan bira dhaabbachaa jirtaniin gaafii kiyya. Yeroo uummanni ammaa kana bosona seenutti namni keenya biyya irraa ba'a Ameerikaa. Ameerikaan birrii fidata. Eurooppii deema birrii fidata. Eessa jiraachuufi gaafiin kiyya. Maalirra jiraachuufi kara biyya ormaa deemtan. Namni kun umrii ofii guutuu biyyuma ofii namni biyya hin qabne eessa jedhee ofii mata. Maqaa Oromiyaa jettu tun ganaa baduu eddi. Maaliif yoo Oromoo keessaa baqatte Oromoo kamtu bilisoomsa. Yoo Oromoo keessaa kallattiin wal baasuun qofa masalaa haa dhahate eenyutu biyya kana bilisoomsaan gaafii kana of gaafattanii beektanii? Gaafii kana of gaafattanii beektanii? Ni Oromoo shokolaataa. Dhuguma dubbadhaara. Of gaafattanii beektanii? Osoo of gaafattanii garuu waan akkas Oromoon dhugaa walitti yoo himu waan kana maali jedhee wal gaafachuu hin dhiisu ture. Kanaafi itti aansuun ammoo keessan yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoo waan baay'ees dubbachaas ture. Isin gaayya kun Oromoon hedduun sobaan jiraata waan taataniif dhugaa yoo isinitti himan dhugaa kana fudhattan. Namni sabaaf qabsaa'u biyya irraa hin bahu. Namni dhugaa dhaggeeffadhaa. Namni dhugaa sabaaf qabsaa'u biyya irraa hin bahu. Galaana garoomsa dhugaa'ee saba kanaaf hojjete hanga tokko hanga dandeetti isaa hojjete garuu biyya borumaa barbaachise lubbuu ofii akka caaluun kennetti maan kennine. Hayi
yeroo sabni Oromoo amma bosona jirutti sammuu akkamitiin amanee biyyaa baasa yeroo sa'aatii kana keessatti gaafa nu biyyaa baanu waa hunduu halkanii fi guyyaa waa hunduu dukkana waraanni bilisummaa Oromoo injiraa malee akka jiru hin beektu har'a garuu waraanni adda bilisummaa mana kee keessa jira ollaa kee keessa jira sammuu akkamitiin namni amanee biyyarraa baha ani gaafinatti ta'e kan namni gaafa biyyarraa bahu gizee Amaarri Tigreen hoggantoonni isaanii hundi yoo du'e saba kiyyaaf du'e yoo du'a saba kiyyaaf du'a biyya ormaa deemee hin jiraadhu jiruu kijibaa hin jiraadhu jettee Tigraay hundi isaanii aangoo irraa gabbuutee Eurooppiyeen olitti har'a warra Ameerikaa jiru kana namoota tokko olitti jiraachuu nama danda'u nama maallaqa tuulaa qabu ka Oromiyaa irraa hatta waggaa 27 hanga dandeette ka nyaachuu dandeettu teessee biyya ollaa seentee akka feete ka nyaachuu dandeettu garuu san hunda dhiistee ilmaan isaanii hunda guurattee an dhugaa ofitti muuf saba kiyyaaf yoo du'e anaaf gammachuudha jedhe Geetaachoo Araddaa. Dhugaa miti Oromoo shokolaataa osoo hin taane Oromoon dhugaa ofitti himtan. Warri dhugaa sammuu kijibaatiin jiraattan dubbiin kun illee mataa isa dhukkubsa soba kun dubbii sobaati. Dubbiin an jechaa jiru kun soba isiniif maaliif saayikoolojii keessaniif dhukkuba sammuuti qaba. Waan sammuu keetiif dhukkuba ta'eef waan kanan amantu hin fudhattullee akka hin fudhanne waan beekuuf garuu as bahii dhugaan jirtu ammas taanaan borus taanaan liqimsi Oromoon dhugaaf qabsaa jirti Oromoon bisinasa qabsaa jirti maallaqa barbaaduuf malee biyya barbaaduuf sirbinee jechuu akkanatti amma galaanaa gaaromsaa dhugaa maallaqa barbaadu saba ofiitiif qabsaa yoo ta'e waraana adda bilisummaa Oromoo Guji jiru san Salaale jiru san Arsii jiru san Harargee jiru san Boorana jiru san Shawaa jiru san Wallo jiru sanitti makama waraanni adda bilisummaa Oromoo amma golaalee Oromiyaa golaalee hunda keessatti sochii aarsaan qabdi gochi hangana jenne kan socho'aa jiru kana osoo argu namni dhugaaf qabsaa dhugaatii mire sabaaf dhugaa quuqamaa mitire akkasin jettanitti anillee akkasumas garuu akkasin jedhu nammaani nama bizinesii barbaada biyyarraa bahee nama dantaa jireenyaa fooyyeffachuuf biyyarraa bahee jedhaan yeroo waraanni akkana wal qabee biyya ofiitii fi kan biyya ormaa jiru biyya ofiitti galu keenya biyyarraa kaba'uun ani kana jedhaan kanaaf ammoo kun dhugaa jirtu ofitti himi jaaladhu liqimsi dhugaan hin hadhoofti gizee kamuu dhugaan bara ni hadhoofti maaliif dhugaa waan taateef mee namni dhugaa saba ofiitiif qabsaa'u sammuu akkamiitiin gizee biyyi Amaarri Ameerikaa irraa galtee biyya ofiitiif loltu enya ጀግናንን አማራ የሚባሉ አሜሪካ ያላችሁ ወደ አገር ኑ ብሎ ሲጠራችሁ ጊዜ ኦሮሞ ሰሙ ሾኮላታሞ ሰሙ አከሚቲን ቢየራ በሄ ከራ አሜሪካ ዴማ ኡጋዱ በቹ አዛን ረበያ ድቢ ኡጋት አዛን ኩዳዳ ቦረዲ azan ya darbu andasif oromo chocolata wama me oromo chocolata share oli goda harki sinin chabu duga sini imajirra duga ni adofti share oli gada oli ngaha aswama oromo chocolata wama
azaanni haa ba'u azaana keessa osoo hin taatu